Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota koo baga jiraattanii anis nagaa kooti. Har'a ammoo lafee kana affeellee waliin ilaalla jedhee fidee jira. Lafee kana akkamitti akkan affeelu walumaan ilaalla. Kun akkuma argitan lafeedha. Yani lafee qofa osoo hin taane foonis ni qaba. Akkasii akkamitti akkan affeelu daqiiqaa 15 keessatti akkamitti bilcheessee akka nyaadhu isinitti agarsiisuu fi koottaa waliin hojjannee haa nyaannu isiniin jedha. Akkasii akkamitti akkan bilcheechuu maal faan itti buufadha akkana walumaan ilaalla. Turtiin keessan afaan haa ta'u isiniin jedha. Distii kiyarra kaadheen jira. Amma itti buufna. Duraan dursee zayitii xiqqootti buufadha. Foon kiyya waan shahaamii hin qabneef zayitiitti buusa malee doo foon kiyya shahaamii qabaate zayitiin fayyadamuun ture. Achi shunkurtiidha. Foon kiyyatti buusa. Kan biraa kan itti naqu isa kana akkuma argitan kun timaatimiidha. Kun kaarotiidha. Shunkurtiidha. Qaaraadha. Shunkurtii kana osoo hin mummurin akkanumatti itti naqa. Kuni kan amma itti buuse maajuun tomaataadha. Tomaata salfaa jechuudha. Isa isaanii. So gitu.
amma bishaan xiqqoon itti naqadha. Bishaan itti naqee qadaadha. Achiin booda deebiinee wal argina. Loomii firee lama itti buusa. Isa kana lama itti buusa. Kuni kuusaadha. Kuusaan beektan jedhee yaada. Kuusaadha kuni. Lumarratti qimamee tanaan itti buusa. Achi akkasitti mix goona. Shunkurtiin duratti akkasitti itti naqeessuun amma keessa hin jiru. Bilchaateera jechaadha. Ofumaan butute. Kanaafuu shunkurtiin kattafinaa akkasumatti itti buusaa hin dadhabinaa isiniin jedha. Yeroo waan akkana daladda shunkurtii kattafuun barbaachisu akkasumatti itti naqu malee. Hayyee hordoftoota kiyyaa akkanatti bilchaatee jira. Lafeen bilcheesseen jira. Kanaafuu iyyuu mee akkamitti akka bilchaatu walumaan ilaalla. Kuno bilchaateera. Ofumaan cicciramaa jechaadha foonichi. Foonis kan ammatti naqe bilchaateera. Akkuma salphaatti bilcheessee jechaadha. Ifaajeen barbaadu ittuma nannaquudha. Baay'ee mi'a akkanatti itti nannattee nyaanni kun maal jedha jechuu dandeessanii hedduu takka mi'a gaariidha jechuu barbaadeeti. Bilchaateera. Yeroo akkanatti lafee akkanaa kana affeeltanii ifaajee baay'een barbaachisu. Waliin ifaajinaa waliin hin dhama'inaa ittuma nannaqaan isiniin jedha. Kunoo bilchaateera. Osoo na bira jiraatanii waliin dhandhamne silaa isinuu ragaan abaatanii akkamitti akka mi'aawu garuu na bira hin jirtanii. Kanaafuu ka'uma kiyya nyaadhaa jechaadha madaami kiyya waliin. Akkasii hojiin kiyya har'aa yookiin viidiyoon kiyya har'aa itti bashannantaniif malee kun nama dhiba jedhee timiti kan hin dalage garuu gizee tokko hin jira mitiire. Akkasii viidiyoon yoo isinitti toleef laayik godhaa. Komantii jalatti immoo waan isinitti dhaga'ame barreessaa jabaadhu. Uumama qofa osoo hin taane wanta barbaadan gaaffii yoo qabaattan gaafadha. Gara biraatiinis akkasii isiniin jedha. Garuu viidiyoo osoo laaltanii achi laayik nuuf gootanii nu jajjabeessitanii gaariidha. Sheer gochuus hin dagatina. Akkasuma sheeris nuuf godha. Ana qofa osoo hin taane ijoollee jalaa dhufaa kanneen akkasitti sheer gochuudhaan guddisaan isiniin jedha. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Itti bashannantaniif malee hagas maranii ulfaata jedhee yaadate miti. Itti bashannanaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay isiniin jedheera qaaliiwwan koo.